وأن تغطي وجهها وسائر جسمها عن الرجال الذين ليسوا من محارمها في أي مكان يا أخي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أبليان كي هردفتوتن كي قالي كبجمو فيديو خنرت إن شاء الله ون ورابا جروفي درسو وروتا جلبابي إيستي أرقما أكسوما رق النمبركي أكسوما بيا خننجرا بيا سننجرا أكمين أرقا ور جروفي درسو ربي دنيا آكرا نها ستر ور أف ستر ربي نها قل أبليان كي yooni of kabajnee kabajaa keenyaan jiraanne namni biraallee nu kabaja. Kanatti aansuuni hijaaba kana rabbiitu buuse warra jecha rabbiitti hojjetu dhageehu osoo hin tahin dhageehee itti hojjetu rabbii nu haa taasisu. Waan hojjennu waan barannu waan uffannu keessatti illee ikhlaasa rabbii nu haa kaa'u. Hijaaba kanarree uffachuuf boru jannatan itti argadha. Rabbii kiyyattu naa buuse rabbii kiyyattu itti na ajaje jedhee warra uffatee fakkeenya ta'u muslimummaa ofii islaamummaa ofii warra hijaaba kanaan mul'isu rabbiin nu haa taasisu. Obboleeyyan kiyya warra diinii islaamaa ol qabu rabbiin nu haa taasisu. Miidiyaa agarreerratti sirbuu caffaruu nama saaxiluu ofiif illee of saaxiluu garii miidiyaa irratti agaraa jira qullaa gadi bahanii ofiif of saaxilan warra kisii rabbiin nu haa taasisu. Obboleeyyan kiyya isaan illee rabbiin haqa jeeshuu rabbii sabaata illee nu haa kennu booddee keenya illee rabbiin nu haa tolchu inshaallah. Maaliifin duuniyaan gabaabduudha. Adduuniyaa daaru man laa daara la wamaalu man laa maala la walahaa yajma'u man laa aqla laa jedhan. Duuniyaani biyya nama biyya hin qabneetii horii nama horii hin qabneetii aqlii nama yookiin sammuu nama sammuu hin qabneetii jedhan. Ishiinuu hagana waan taateef of dagannee fedhii nafsee keenya jala deemuu osoo hin tahin waan rabbiin keenya fedhu waan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itti nu ajajan waan Faaximaan Aishaan dalagan radiyallahu anhum ajma'iin isaan jala deemuu qabna. Fakkeenya nu hin godhannu diraamaa akka abaluu huccuu akka abaluu fistaan akka abaluu yookiin faashina akka abaluu osoo hin tahin fakkeenya keenya isaani jechuu. Maaliifin ka sirbullee ka faashina yahudaa yookiin nasaaraa jala deemullee gaafa du'a isaanuma wajjin dhaabbachuu fedha. Maaliifin yoo amma asitti hojjette dalagaa khayrii waan jarri sun dabarfatan isaanii hojjette isaanii wajjin kaafamuuf yaalla. Garuu sirbinee bakka isaan hin mul'annetti mul'annee isaanii wajjin Faaximaa ta'e Aliyyiin tahaa Aliyyi ta'e Faaximaan tahaa jechuun radiyallahu anhu eessa jira. Akkasi obboleeyyan kiyya ani da'awaallee isin godhuuf osoo hin tahin haga dandeenye wal gorsuudha inshaallah. Akkasuma kanatti aansuudha warroonni jilbaaba na gaafattani gara deebii kiyyaa deebi'uu fi bakka feetan jiraadha. Dubaay jiraattanis Qaxar jiraattanis Kuweet jiraattanis biyya keenya illee jiraattanis Jabuutii illee jiraattanis sinii ergama. Garuu nama 5 yookiin habbaa 5 ol yoo fudhattan bakka feetan yoo jiraattan inshaallah fedhii rabbiitiin hin argattanii siniin jedha. Akkasuma jilbaabni gosa 3 yookiin gosa 4 tokko ka gaduma neqatamu kan niqaaba hin qabne niqaaba ofitti bitattan niqaabillee ni jira kophaatti jechuu kan nama sattaru takkallee akkasuma kan niqaaba qabu walaakin niqaabni isaa sun sitiree hin ta'uu niqaaba nu sattaru qaama keenya of sattaruuf mookam rabbiin illee of sattaraa nuun jedhe mookam gam cinaa takka uffannee cinaa takka dhiisuu osoo hin tahin haga dandeetii keenyaa sani rabbiin imaana nuu kenne haga dandeenyeen giddi qaalii bitachuu osoo hin tahin haguma dandeetii keenyaatiin of hasattaru waan nu sattarame jedhamu. Yoo har'a faashinni takka bahe yookiin fistaanni takka bahe riyaala 500 yookiin birrii 5,000tti baan garuu jilbaaba bitachuu fi natti qaalaahee jedha warra riyaala 100 natti qaalaahee jedhu jira. Akkis ta'uun obboleeyyan kiyya waan diiniin keenya nurraa barbaadu dirqama nurra jiru bahachuu qabna haga dandeenyeen jechuu. Jilbaaba bitan yoo ofii bitadheen uffatin eenyuun naa bitare waan biraattuu baasaan jira. waan rabbi narraa jaalatu waan ergamaa rabbi sallallahu alayhi wasallam narraa jaalatu waan mu'minni islaamni yoo na arge intallitun islaamummaa ishii akkanatti mul'istu narraa gammadu akkamittiin bitachuu dadhabaan bitachuu hin dadhabu obboleeyyan kiyya warra khayriin hundi isaanii laafee nuhillee khayrii hunda jala deemee
khayrii hojjetatee boru akhiraatti itti milkaahu rabbiin nu haa taasisu kaatimaa keenya rabbiin nu haa toshu inshaallah siniin jedha bifa barbaaddanii akkasuma gurdii fi shamizii ka gadi naqatamu shiitaa waliin uffachuu dandeessanii akkasuma dhaamsan asirra qabu warroonni jilbaaba uffatan yookiin abaayaa uffatan akka beekamu biyya Suudii kanatti namuu hijaaba abaayaa uffata garuu an taasisanii himaan jiru warra hijaaban uffadhaa dhiira fuuldura ajnabiitti hin dhihaadhu warra jedhuuf kana keessa qullaa ta'u jira obboleen kiyya sirriitti haa tasattarru sirriitti haa uffannu qaama keenya bakka takka mul'isuu hin qabnu haga rabbi nuu laaffiseen of asattarruu siniin jedha gama takkaa keenya uffannee gama takkaa dhiisuu osoo hin tahin akkasuma mataa keenya yeroo jilbaaba uffannullee mataa keenya yeroo dhannu ol dhaabneellee hidhachuu hin qabnu seeratti qorannee bakka hin beekneen ulamaa illee gaafannee seera hijaabni nurraa fedhu guuttannee warra uffatu rabbiin nu taasisu siniin jedha obboleen kiyyaa viidiyoolee isin dhiyeessuu kiyyaa fi dhiifamaa bifa barbaaddaniin kan niqaaba qabu kan niqaaba hin qabne kuffaazaa harkaa akkasuma ka akkanaa kana fakkeenyaaf shiita jalaan akkasuma ka harka hinjigee yookiin afaan kana bal'atu jalaan akkanatti sassataru bifa adda addaa hin magaalaa feetan jiraadha yoo argattan bitadha yoo argannellee bakka feetan isin erguulee nan danda'a yoommoo bakka isin jirtan san jiraate dura ani wanni an isinirraa fedhu sattaruu keessan wanni rabbiin illee nurraa fedhu wanni ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam warri mu'minni taabi'iin saalihoonni ulamaa'iin hundi nurraa fedhani tasattaruu keenya jechuu nu hillee nafsee keenya tana sattaruu qabna sinin jedha viidiyoon kiyyaadhaa kana fakkaata dhifama obboleen kiyya hedduu sinitti dhiyeessee ga viidiyoo biraa wal agarutti wassalaamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakaatuh وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى فالمرأة المسلمة تلتزم أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم كي تفوز برضا الله تعالى وجنته وتنجو من الوعيد الوارد في قول النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا